Shuguxii fidanii mormatti hidhanii shuguxii fidanii morma isaatti gadi hidhanii mucaa daa'ima kichuu shuguxii kiisii fuutee mormatti hiitee abbaa torbee qabne jettee jechuudha. Abbaa torbee qabne jettee nyaatte mucaa kichuu daa'ima lafaa dhufa. Ati Oromoo gaafa taate akkas jechuudha. Mucaa san dhaqaatii suuraa isaa laala asirraa odaa qaba. Oromummaa isaa huccuu san irratti argan. Saniif nyaata waa takkaafillee miti. Itoophiyummaan nuti faarsu Jabaliif Shamsuun nuti faarsitu Itoophiyaa Oromoo akkanatti Dambidooloo keessatti addabaabaayii irratti ajjeeftu jechuudha. Mucaa kichuu daa'ima mucaa kichuu lafaa dhufa shuguxii mormatti hidhanii akkasitti ajjeesanii jechuudha. Baay'ee garaa nama guba jechuudha. Sun immoo guyyaa tokko warri kana hojjete guyyaa tokko itti gaafatamaa jechuudha waan kana. Gabrummaa keessatti namni hafu hin jiru. Namni dhakaa ta'ee sibiila ta'ee umrii isaa guutuu lafa kanarra jiraatu hin jiru jechuudha. Akkuma Mallas du'e, akkuma Dargiin du'e, akkuma Minilik du'e, Abiyyiillee ni du'a. Seenaan ammoo tun du'e jechuudha. Seenaan hin ta'a. Seenaan hin du'u. Seenaan ni gaafata jechuudha gaafta. Keessumaayyuu warra waan kana hojjetu jechuudha. Maqaa Oromoo dhayate mucaa daa'ima kichuu Dambidooloo keessatti magaalaa qixxeetti akkasitti ajjeesan mucaa kichuu san daa'ima san. Kan nuti argine kana ufii waraabanii nutti garsiisan. Meebii namni waraabisu waraanuma san keessaayyuu nama Oromoo dhukkubsatu ta'uu danda'a. Nama mucaa kichuu sun garaa isa nyaate ta'uu danda'a. Waraabee jira nutti garsiisee jira. Garuu kan nuti hin argin ka bosona keessatti ajjeesan, ka muka keessatti ajjeesan, ka ajjeesanii gatan waan xiqqii miti jechuudha. Likkii hin qabu. Abiy Ahmed mootummaan Abiy Ahmed isa kana jechuudha. Mootummaan Abiy Ahmed mootummaa gaangistara, mootummaa addabaabayitti nama ajjeesu isa kana jechuudha. Kaarra kabiltsiginnaa gaa wadafiit ka jedhaniitiin hin arra masqala addabaabayitti Shimallisa Shamsuu fi Jabal nutti faarsitu jechuudha. Mucaa daa'ima kichuu lafaa dhufa daa'ima Oromoo ta'uu qofaaf osoo inni tishertii Abiyyi uffateen ajjeefamu, osoo inni bicaa qayyii alaabaa isaanii taargitee alaabaa Minilik feetu urjii qabaatte feetu dantaa isii godhatee hin ajjeefamu jechuudha. Mucaan kun daa'ima kichuu lafarraa fuudhanii osoo lafaa dhufaa jiru daa'ima kichuu karatti kutanii jechuudha. Rabbi seenaanis namnis ni gaafata jechuudha guyyaa takka ilma daa'ima. Dhiirummaa qabaatu dhayxee jaalmarroon maal loliin dhiirummaa qabaatu deemtee bosona seentee maaliif warra hidhatee bosona keessa jira maaliif isan ajjeesin ifaan ifatti kasii lolaa jiru jira warra saniin maa waliin loliin gootummaa qabaatu jechuudha. Isaanii wal lolta isaaniin akka dhiiraatitti isaan wajjin argitee akka dhiiraatti waliin gabbaataa jechuudha. Mucaa daa'ima kararraa fuutee mucaa daa'ima seerri yoo jiraate bar silaas biyya san keessa biyya Itoophiyaa san keessa osoo biyyi seeraa taate namni eega yakka hojjate mucaan sun barbaadu shuguxii wajjin haa qabamu, waan fedhe wajjin haa qabamu, ragaa fedhe wajjin haa qabamu. Silaa biyya seerri jiru taate mucaan sun bakka sanii qabamee fuudhee mana hidhaa geeffamee itti murtaa'ee yoo ajjeechaas taate yoo hidhaas taate dararaas yoo taate itti murtaa'eetiin ta'a. Malee gocha Abiy Ahmed mataa isaa dantaa mataa isaa aangoo isaatiif jecha duguuggaa sanyummaa ilmaan Oromoo irratti dalaguun akkasitti silaa mucaan sun karaa irratti addabaabaayii irratti akka isin argitan sanitti addabaabaayii akkanatti makiinaan irra zoortuu irratti achitti ajjeefame mucaan sun osoo ijji keessan argitanii jirtan jechuudha. Shuguxii fidanii kiisiidhaa baafatanii shuguxii isarratti hidhanii morma isaa irratti hidhanii kana hojjanne jedhanii biltsiginnaan irra argitanii jirtan sooshaal miidiyaa irratti kan isin argitan biltsiginnaanii gayyaa'anii ila kunoo akkanatti abbaa torbee lafarraa duguugne abbaa torbee fixaa jirra shaneellee fixaa jirra balleessaa jirra jedhanii kan isaan nutti wannaa nu godhan jechuudha nutti dhaadatan argitanii jirtan jechuudha. Kana kunoo dubbiin nu fidaa jiran addabaabayitti nama ajjeesu dubbiin nu fidaa jiran nama fannisu nama argitee akka barbaadanitti akka fedhanitti nama ajjeesu manaa baasanii nama ajjeesuudha.
dararaa keessa jiraachuudha ummanni keenya miidhamaa jiraachuudha. Kan nuti hin argine nama meeqatu iyyuu ajjeefamee bosona keessatti gatamaa jiraachuu kanaan nama gubaachuu. Garaa nama nyaata wallaahi garaa nama nyaata. Ilmi namaa nama ta'uu qofaaf jiraachuu mirga jiraachuu qaba. Feetu Oromoo ta'ii, feetu Silxee ta'ii, feetu Guraagee ta'ii, abbaa feete ta'ii jechuudha. Mirga jiraachuudhaa dhoorgan jechuun mucaa kana. Kichuu lafaa dhufa silaa seerri jiraatee seeratti dhiyaatee jin akkasiin gaafatama. Akka gaangistarri biyya bulchaa jiru, akka bineensi biyya bulchaa jiru, akka nyaattuu waraabessi biyya bulchaa jiru sitti nimu argaa jirta jechuudha. Nama qalamaa jiru, nama